fuunee akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi daawwattoota Siinqee Piroodakshin nagaan keenya bakka jirtan maratti sinaa qaqqabu. Bu'uura barreeffama afaan Oromoo imala gaaffii seenaa afaanichaa irratti kaaniif deebii soquu kan jedhan irratti sagantaa qindeeffannee qabna. Maatii Siinqee Piroodakshin chaanelii keenya sheer, laayik, sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Hanga dhumaatti nu hordofaa affeerraa keenya. Afaan abbaasaa ta'ee kan afaan itti hiikkate sadarkaa tokkoffaa hanga yuunivarsiitiitti kan ittiin barate, barsiise, kan itti qorate, kan dhaddacharra dhaabbatee ittiin muggute, kan yaa'ii caffee waamee ittiin seera tumee lallabe, kan ittiin kora taa'ee murtoo dabarse, kan gaaddisa taa'ee ittiin araarse, kan ittiin sirbee weeddise, hunduu gaaffii afaan Oromoon barreessuun yoom jalqabe jedhu gaafachuun isaa hin oolu. Garuu hanga ammaatti deebii quubsaa argatan hin jiru. Gaaffii kanaaf deebii dhabuu caalaa ammoo deebii gaafachuuf kennamutu gaaffii biraa kaasuu isaati. Namuu akkuma akka itti fakkaateen hubateera yookiin deebiin kennan wal hin fakkaatu. Barsiistuu fi qorattuu kan taate aadde Askaalee Tarfaa Seebaafis gaaffiin kun akkuma nama kaanii gaaffii ture. Garuu gaaffii gaafatanii hin dhiisne. Deebii keessumaa ammoo deebii sirrii fi ragaa amansiisaa qabu argachuuf karaa fagoo imalan. Karra cufaa baay'ee bansiifachuun waa hedduu soqan. Duuba deebi'anii seenaa qoratan, qe'ee abbootii ragaa dhageettiitti marmaaran. Duuba deebi'anii seenaa qoratan, qe'ee abbootii argaa dhageettiitti marmaaran. Hayyoota hangafoota ta'an faana dha'an. Godaambaa biyyaa fi baargama keessa iyyaafatanii iyyaafachiisan aadde Askaaleen. Kanarraa ka'uun bu'aa bayyee afaan Oromoo barreessuun keessa darbee fi eenyufaatu gumaacha hin dagatamne taasise jedhuuf kitaaba bu'uura barreeffama afaan Oromoo jedhu barreessan. Kitaabni bara 2023 keessa marsaa lammeessootiif maxxanfamee fi tarreeffame wabiilee dabalatee fuula 242 qabu kun gaaffilee keessaan afaan Oromootiin barreessuun yoom jalqabe, qubee akkamiitiin, eenyufaatu yaadatama kanneen jedhaniif deebii qabateera. Qorannoo kana gaggeessuuf wantoonni gurguddoo ta'an sadii akka bu'uura ta'aniif himu aadde Askaaleen. Tokkoffaa, yeroo barreessituun afaan kana sadarkaa adda addaatti barachaa turteetti wantoota deebii itti barbaadde deebii hin argatiin hafte argachuuf. Lammaffaa, barreessituun sadarkaa adda addaatti barreessitu yeroo turteetti barattoota adeemsa baruu barsiisuu keessatti gaaffilee adda addaa yeroo garaagaraatti baruuf gaafachaa turaniif deebii argamsiisuuf. Inni sadaffaan, barreeffamoota afaan Oromoo yeroo adda addaatti barreeffamanii fi namoota barreessaa turan hojiiwwan isaanii waliin haala qabatamaan qorannoo argame hubannoo uumuudha jedhu. Afaan Oromoon barreessuu jalqabuu ilaalchisee yaadota garaagaraatu kennama. Fakkeenyaaf qubeen afaan Oromoo har'a ittiin barataa fi barreessaa jirru yoom eegalame? Gaaffiin jedhu yoo gaafatame deebii wal hin fakkaannetu kennama. Gariin bara 1979 barreeffamuu eegalee jedhu, kaan ammoo bara 1991 bara chaarteraa irraa kaasee qubee laatiniin barreeffamuun jalqabamee jedhu. Yoom kana qofa warri xiqqoo seenaa barreeffamaa fi ogbarruu Oromoo laalchisuun waa qoratan ammoo xiqqoo achi fageessanii bara 1960moota gara dhumaa yookaan baroota 1970moota gara jalqabaa Haayilee Fidaa hayyoota biroo waliin ta'uudhaan qubee afaan Oromoo laatinirraa itti madaksee jechuu malu. Afaan Oromootiin barreessuun mishiinaroota Jesuwiitiin yookaan Jarman jaarraa 15ffaa booda gara Itoophiyaatti dhufaniin jalqabame jechuun ragaa garaagaraa kan dhiyeessanis jiru. Bara Onesmoos Nasiib yookaan Abbaa Gammachiis afaan Oromootiin kitaaba qulqulluu barreesse kan jalqabe kan itti fakkaatus hin dhibamu. Yookaan ammoo bara Sheek Bakrii Saphaloo afaanuma qubee afaan Oromoof ta'a jedhu uumaniif ture sana jalqabee jedhu. Dubbichi garuu kana hundarra ni tara. Aadde Askaaleen qorannoo gadi fagoo gaggeessuun kitaaba bu'uura barreeffama afaan Oromoo barreessaniin deebii roga akeekurra darbee qorattoota biroo seenaa fi afaan Oromoo qorachuu fedhaniif xurree saaqaniiru. Eenyutu afaan Oromootiin barreessuu jalqabe kan jedhus gaaffii deebii wal fakkaataan argatiin jirudha. Kanneen Haayilee Fidaa jedhan jiru, kanneen ammoo Sheek Bakrii Saphaloo jedhanis jiru. Lakki Onesmoos Nasiib, Abbaa Gammachiis kanneen jedhanillee hedduudha. Harcaatiin kun maaliif ta'e kan jedhu gaaffii natti uumaa ture. Tokko kana hima, inni kaan waan biraa hima jechuun afaan Oromoo sadarkaa qophaa'inaa kolleejjii fi yuunivarsiitiitti yeroo barsiisanitti kan isaan mudate gara qorannootti akka fuulleffattu isaan taasisuu dubbatu aadde Askaalee Tarfaa. Dhaloota kana maal barsiifna kan jedhu gaaffii nutti uumee kan jedhan aadde Askaaleen qorannoo gaggeessuu jalqabuuf akka kaka'an
turtii BBC waliin taasisaniin dubbataniiru. Haayilee Fidaatu jalqabee jedhu, kaan ammoo Onesmoos Nasiib jedhu, akkuma kan ammoo Sheek Bakrii Saphaloo jedhu. Barri himamus bara garaagaraati. Barri jalqabee wal hin fakkaatu. Akkasumas namni jalqabee tokko hundi irratti walii galuu hin jiru kan jedhuuf deebii argachuuf qorannoo gaggeessuutti seene. Akka barreessituun kun jedhanitti burjaajiin yookaan adda faffaca'uu yaadaa kan fidan sirnoota darban keessatti uummanni Oromoo afaan isaa ifaa fi bilisaan barreessuu fi irratti qoratee seenaa walteessaa deemuun haafuuti sirna itti afaan isaa bilisaan dubbachuu hin dandeenye keessa dabarsuu isaati. Kanneen baroota garaagaraa namoota adda addaan barreeffamaa turanis akka haftee hin qabnetti gubamaa yookaan dhoksamaa turanidha. Afaan Oromoo laalchisee yeroo baay'ee ragaa fi dookumentoonni baay'ee barbaadamoo ta'an biyya keessa hin jiran. Yoo jiraatanis ni dhokfamu. Komiin jedhu yeroo hedduu ni dhiyaata. Kitaaba gaaffii seenaa barreeffama afaan Oromoof bu'uura kaa'e kana barreessuuf ragaalee argachuun hangam rakkisaa ture gaaffii jedhu BBC'n Aadde Askaaleef dhiyeesseera. Yeroo magaalaa Adaamaatti mana barumsaa qophaa'inaa barsiisaa turanitti mudannoo barataa isaanii akka hayyoota buleeyyii fi abbootii argaa dhageettii faana dhooftutti ka'umsa ta'eef yaadatu. Kun ammoo seenaa fi ragaa imaanaadhaan hayyuu Oromoo tokko bira ol kaa'amee jirutti isaan geessuufillee carraa akka baneef ibsan. Gaaffii barattootaaf dhiyeesseen deebii garaagaraa argadhe keessaa tokko deebii addaa fi qabatamaa naaf kenne. Isa addatti waameen eessaa fidde jedheen gaafadhe. Barataa kanaaf namni ani seenaa Oromoo fi afaan Oromoo keessatti maqaasaa beeku Dr. Sheek Mohaammed Rashaad akaakayyuu isaatii jedhu Aadde Askaaleen. Kana hordofee Dr. Sheek Mohaammed Rashaad bakka dhukkubsatanii dadhabanii ciisan Harar deemanii ragaa ka'umsaa irraa argachuu yaadatu. Si'a lama deemee odeeffannoo na barbaachisu irraa argadheera. Ilmi isaanii Dr. Sheek Mohaammed Rashaad biyya Saawud Arabiyaatii dhufanii si barbaannanaan jedhanii na waamsisan. Si'a lammaffaa yeroon deemu kanatti kitaabota 42 kan nama tokko bira hin jirree fi nama biraatti kennuu hin barbaanne naaf kennani. Dr. Sheek Mohaammed Rashaad ammoo aadaa, seenaa fi afaan Oromoo guddisuu keessatti gumaacha adda addaa taasisaniiru. Afaan Oromootiin raadiyoon akka jiraatullee kan taasisan nama jalqabaa seenaa yaadatudha. Kitaabota qorannoof isaan gargaara irra jireessaan kan argatan Dr. Nagaasoo Gidaadaa pirezidaantii duraanii Itoophiyaa irraa ta'uu himuu qorattuun kun. Kitaabota qorannoof isaan gargaaran irra jireessaan kan argatan Dr. Nagaasaa Gidaadaa pirezidaantii duraanii Itoophiyaa irraa ta'uu himuu qorattuun kun. Keessumaa kitaabota biyya alaa mana kitaabaa Jarman irraa Dr. Nagaasoo akka fidaafii turan kaasu. Yeroo garaagaraa wallaansaaf Jarmanitti deddeebi'aa kan turan Dr. Nagaasoo kitaabota hedduu biyya keessatti hin argamne naaf fidaniiru yaada jedhu. Yeroo garaagaraa wallaansaaf Jarmanitti deddeebi'aa kan turan Dr. Nagaasoon kitaabota hedduu biyya keessatti hin argamne naaf fidaniiru. Nan yaadadha yeroo tokko takkatti kitaabota 18 naaf fidaniiru. Mana kitaabaa baasanii waan fidaniif kooppii ta'uuyyuu waan hin dandeenyeef ji'a tokkoffaa na bira ture irraan dubbise. Mana kitaabaa baasanii waan fidaniif kooppii ta'uuyyuu waan hin danda'amneef ji'a tokkoof na bira ture nan dubbisa. Waraqaa eenyummaa haadha warraa isaaniitiin baasanii naa fidaa turan. Kitaabonni sun gurguddoo fi waggaa 430 kan turan faadhaa jedhan. Kana malees hayyoonnii fi namoonni siyaasaa buleeyyii seenaa aadaa fi afaan Oromoo laalchisee kitaabota barbaachisoo adda addaatti walitti qabamanii fi ol kaa'an akka argattuuf carraa kennuu fi dubbatu Aadde Askaaleen. Mana kitaabaa Yuunivarsiitii Finfinnee keessaas kitaaba namni kamiyyuu argachuu hin dandeenye jedhamus tooftaa garaagaraan argachuu akka danda'an ibsu. Dabalataan ammoo namni Nagaash Qimaanti jedhamu kitaabota seenaa Oromoo laallatan namni kamuu argachuu hin dandeenye soqee baasuu akka gumaacha addaa isheef taasise kaasu. Kitaabonni seenaa Oromoo, aadaa Oromoo, afaan Oromoo waan ajaa'ibaa ta'e nama kana biraa jira. Kitaabonni seenaa Oromoo, aadaa Oromoo, afaan Oromoo waan ajaa'ibaa ta'e nama kana bira jira. Keessumaa yeroo Xaaliyaaniin biyya kana weerarte afaan Oromoo afaan hojii biyyattii ture. Waggaa 5 afaan barreeffamaa fi afaan hojii tureera. Kan kana ilaallatu nama kanarraa gara kitaabota 20 hanga 30 argadhe. Barataa Sheek Bakrii Saphaloo kan turan hangaar argeetti deemanii dubbisuutti hayyoota seenaa fi argaa dhageettii hedduurraa ragaa walitti qabataniiru.
Godaan Baalee Kumsaa Morodaa Naqamtee fi kan Abbaa Jifaar Jimmaa keessaa ragaan argatan jiru. Biyya keessaa hanga alaatti kitaabota seenaa fi aadaa barbaadanii fagoo deemanii iyyaafachuun kitaaba kana qopheessuuf maaltu si kakaase jechuun gaaffii dhiyaateef akkas jechuun deebisan Aadde Askaaleen. Ani maatii amantii kiristaanaa keessatti dhaladhee guddadhe. Dhaladhee guddadhe. Kitaaba qulqulluu Onesmoos barreessetu mana keenya jira ture. Obbolaa 10 qabu keessaa abbaan koo wangeela sana fuudhanii natti kennan. Wangeela sanarraa waan lama hubadhe. Amantaa fi eenyummaan keessatti guddatan qorannoo gaaffii kanneen deebisan hojjechuuf akka dhimmaman taasisuu dubbatu. Gama kaaniin koorsiin kolleejjiitti barattee seenaa afaan Oromoo kaasu Survey of Afaan Oromoo jedhamu ka'umsa ta'eera. Koorsiin kun uummanni Oromoo afaan isaatiin akka hin barannee fi ittiin hin hojjenne dhiibbaa taasifamaa ture kaasa. Kun ammoo dhimmanii akka qoratan taasisuu himu Aadde Askaaleen. Seenaan barreeffama afaan Oromoo dheeraadha. Akka baay'een yaadutti osoo hin taane uummanni Oromoo seenaa barreeffamaa dheeraa qabaa jedhu qorattuun kun. Afoolaan qofa miti uummanni Oromoo badhaadhaa kan ta'e ogbarruu seenaa baay'ee dheeraa ta'es qaba. Kitaabni kun afaan Oromoo seenaa barreeffamaa hangam qaba? Gaaffii jedhu sirriitti deebiseera kan jedhan Aadde Askaaleen ragaa qabatamaa yeroo sana ture wajjin sirriitti deebiseera jedhan. Qubeen afaan Oromoo har'a ittiin barreessinu seenaa fagoo qabaachuu kaasu. Qubeen Laatinii amma qubeen afaan Oromoo irraa madaqfame kun sirriin isaa heerogiraafiksii fi qubeen Laatinii amma qubeen afaan Oromoo irraa madaqfame kun sirriin isaa heerogiraafiksii fi heeraatiksii kan jedhan qorattuun kun. Kana jechuun ammoo seenaan barreeffama Oromoo bara durii kan kushitti akka deebi'u akeeku. Waggoota 700 dura uummanni kush bifa heerogiraafiksii fi heeraatiksii ittiin fayyadamaa tureera. Barreeffamni isumarratti ammayyaa'aa dhufe. Kanaaf uummanni Oromoo durirraa kaasee barreeffama qaba durayyuu kan isaati. Kitaabni bu'uura barreeffama afaan Oromoo jedhu kunis maddawwan seenaa barreeffamanii baroota dheeraa turan wabeeffachuun hundeen barreeffama afaan Oromoo gara duubaatti fagoo akka deemu agarsiisa. Qubeen afaan Oromoo amma ittiin barreessinu kun ittiin barreessuuf mijataa ta'uun isaa hayyoonni dhimmi ilaallatu qoratamee akka mirkanaa'e oolee buleera. Qubeen afaan Oromoo amma ittiin barreessinu kun ittiin barreessuuf mijataa ta'uun isaa hayyoota dhimmi ilaallatuun qoratamee kan mirkanaa'e oolee buleera. Garuu namoonni dhuunfaan yookaan gareen fedhii siyaasaa adda ta'e qaban qubee afaan Oromoo kanarraa mormii qaban harka wayyaa jalaan yeroo maaliif qubee gi'iiziin hin taane jechuun gaafatan dhaga'amu. Kitaabni Aadde Askaalee boqonnaawwan gurguddaa 6tti qoodame kun ammoo gaaffii bifa siyaasaa qabu kanaafis deebii kenneera. Afaan tokko ittiin barreessuuf qubee mijatu namatu fila osoo hin taane afaanichumatu qubee isaaf wayyuu filataa jedhu. Afaanichumti qubee isaa kana naaf wayyaa jedha. Waan barreessitu akka dubbatteetti barreessi. Waan dubbistu ammoo akka dubbatteetti dubbisi. Tolegaan kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi hordoftoota chaanelii keenya maatii Siinqee Production kan taatan yaada keessan nuuf qooduun nu jajjabeessaa kan jirtan galatoomaa jecha chaanelii kanaaf namoonni haaraa taatan like, share, subscribe gochuun maatii keenya ta'an affeerraa keenya. Qophiin keenya hanga ammaatti qabannee turre kana fakkaata. Qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.